Eessa deema? Bakkee kan barbaacha deemaa. Atamma yoo isin arganne moo? Hojii maaltu jira jettee tubannaa? Beeksisni asitti ba'a achitti ba'a maa bakka? Asumurii makee guutuu jaajaatti akkatti? Maalin godha ree? Maalin godha sitti mootummaa ta'ee ni of qacaramu? Waa tokko arganne moo? Waan tokko jiru bakka hojiin humnaallee bakka homaan annatu waan. Amma bira akka taree namoonni beeku jira miti? Ati maal baratti koyi maal qabdi dokumentii? Ani ministiriin qaba. Ministiri kun ministiri bere bai? Master secretary raafattee moo? Ani raafadheera bari ministiri maastersii jechuu kooti. Kun maastersi amma maasitti fakkaate. Yaada maaltu jira jettee? Hojiin arganne miti? Homaa hojiin waan. Hojiin jira. Namni doktarii wayii jira namni hojii si argu. Isatti bilbileen isa maaloo reessa immoo dafaa ka maaloo ammuma naa bilbilaa. Ati qophaa'ataa? Ani koo amma beeksisan barbaacha deemaa jira. Qophaa'e ta'e malee bilbila isaa bilbilee antinaan sii godhe. Hello doctor. Nama hojii wayii nama barbaadu argitanii nama maastersi qabudha. Toles wal isin quunnamsiisee biiroo makeessa namni haasofna rakkina hin qabu. Tole bakka isin ayyamamoo taanaan innis fedha qabaa nama hojii barbaadu. Tole galatooma doctor. Kutamma deemna bakka biiroo isaa deemnee haasofsiifnee deebina. Akkas wayyaa? Nagagi sani jirtu nagaa. Doktor mucaan jedhe isa kanadha. Inni hojii barbaadade inni nama sinii bilbile isa kanadha jechuudha. Isa? Sirriidha. Beeksisa baasanii turre? Maal qabatteetta kaardii maalittis? Kaardii ministiriiti. Isin dogoggore malee maastersi kan inni qabu. Maastersi jechuun koo jedhee. Sammuu keetu yaadu? Sammuu ture gamoo hojii barbaadu malee sanumatti yaadne koolumsiisa. Akkamiif isin galmeessa? Maqaan keenya jira? Maqaan koo Barnaabaas. Barnaabaas eenyu? Barnaabaas Tamassaa. Eessaa dhufte? Asumaan dhufe. Eessa dhugamu? Naannoma kana asumatti dhaladhee asumatti guddadhee naannoma kana jiraata. Asuma keessa dhufte? Asumaan fagoo. Jechuun naannoma kana naannoma sun jiraatan man jiraachuu barbaade. As iddoo man jiraatu kan jiraatan. Jechuun koo naannoma kana jechuun namoota fagoottanii na sodaatinaa jechuu barbaade. Oromiyaa jechuu isaati doktor. Naannoo Oromiyaa jechuun amma fakkeenyaaf biyya Itoophiyaadha mini naannoo Oromiyaa jechuu barbaade. Naannoo Oromiyaati asuma keessaa dhufte. Asuma biyyoorraa dhufe miti namni achumaas ol himne. Arra biiroo kootti maal fidee dhufteeti? Sababii yeroo dheeraa hojii barbaadaa tureefitu akka jedhan malee nama barate doktor. Tokkoffaa mucaa mana qabudha. Nama barate fakkaataate amma harka kee lamaas akkas gara kootti diriirsimeeti. Haala irra jira gadi qabi. Nama kana hojjechiifteef qophii isaa fidee dhufte malee kun nama orjinaala? Baradhee jechuun harki koo bara baay'ee biiriitti barreessaan ture gatii ta'ee maaf dheeratee nama qotee bulaa malee orjinaala miti. Dhugaa rabbii doktor dhugaa rabbii hojjedheen fidu. Asii finfinneen bahe. Dhiifama wajjin ilma qote bulaa waan ta'eef maatii isaa qote bulaa waan ta'aniif akka ittiin haasaa malee nama barate nama sammuu qabudha. Qabxii kootu ilaaluu dandeessu. Saala dhiira moo shamarran? Salaan fakkaataa. Dhiiradha? Dhiira.
Garumteetta. Maalli gaaffii akkasii nama gaaffii Sadii kama dhiira saala isa dhiira himate. Kanaaf fuuteetta jedhamu. Bilis lafa hojii dhufte nan dursine hojii sirrii hojjechaa jiraanii. Wambarii qabadheen jira nama sineen wambarii qabatee kan taa'aa jiru. Ta'eetu jiru isinin kabajan. Garuu dhiira waan ta'eef fuuteetta jedhama. Akka aadaa naannoo keenyaatti. Dhuftes teessa galmeessita as taa'e kotute. Waan hin jiru jechuudha. Inni heerumne hin fuune. Hin fuune. Hin fuune. Amma hojii argatutti hin fuudhu jedhee amma karooruma fuudhe. Fuudhees maalan godhare dooktar? Galmaa barbaada jechuudha ammati. Amma hojii argachuun barbaada yoo danda'a. Kanaan dura maal hojjechaa turte? Ani amma maatiitti barachaa ture. Jammarani keejii fixee keejiirraan kutaa tokko galee ministiriin fudhadhee kutaa 10 baradhee 12tti darbee yuunivarsiitiin xumuree tuman hojii barbaadu hojii dhabnaan taa'uurra deemee maastersii jammaree ammas immoo hojii amma maastersiitiin immoo reefin eebbifamee barbaachuu jammare. Nama kutaa tokko galee walitti natti fakkaatu. Tokko kaasee man baradhe dhugaaratti ani sun hin sobumaa. Okay. Ditadme. Harka kikka sadiitis. Gadi taa'e. Ol ka'i. As kime. Maannati uffata kana maaliif hin miiccattuti? Mataa keen sirreeffanne. Qeensa keen qoranne qeensa waldii keessatti biyya keenya awwaara hunni fakkaata. Caammaan kee waan fakkaatu. Maannati. Nama kutaa tokko gadi barate fakkaata amma kanatti. Gatii mana hojii dhabee fi dooktar dhiifama naa godhana sirreessa gara fuulduraatti. Xuriidhaa. Hin beektu jechuudha ammayyuu akka uffanni kee xurii. Dhiifama. Taa'e. Kanaaf ani itti gaafatamaa na fuuldura teessee akka jechuun qabu dubbisi barreeffama kana siiti. Sagalee kee fuudhiti dubbisi. Itti gaafatamaa humna namaa dooktar Baraan Baraan. Kanaaf na fuuldura yeroo teessu akka namoota bakkeerra wajjin taphattu kuwaasa taphattu beekta miti akkas ittiin bakkaatu. Kuwaasa hin taphanneen. Isaaf deebite biyya kanatti. Asuma Oromiyaa keessatti. Oromiyaa asuma keessatti. Akka nama Oromiyaa keessatti haasaa midhaan. Nama barateedha kanaaf. Nama baratee kittaasaa. Beektu dooktarri nama barateedha isinis inni nama barateedha nama maastersii qabudha baay'ee nama dandeettii qabudha. Seetiin tollee haasaansaa? Baay'ee. Kuni sammuu koo miti sammuu addunyaatti kana deeguu barbaadu. Nama biyya bulchuusee qabudha namni kuni booddeetti. Maaliif akka jennee yaadna uummati keenya. Wajjinin isaan faana digirii jammaraan kan xumure wajjin baranne isaan na beeku. Kilaasii tokko turre maastersii kan biraa. Maqaa martesii fi maani martesii. Maqaa masaa fi ministirii fi beektu duraatti isa sirreessi amma. Waanan tureef nam beeku. Ati egaa qacaramtee namoota achi keessa hojjetan yoo gadi yaafta shakkaan jira. Yaaftu gadi. Ani waadaan sinii gala. Harka kee lamaan salkaasi waadaa sinii gala jedhu. Waadaa sinii gala. Amma muuziqii qarshii 15,000dha. Nan kolfeey. Meeqa jettanii? Kuma kurshi jettamini dooktar. Qarshii 500. Rakkoon qabu. Maaltu akkasii gorreessiin? Ani gammachuu maaliin guutame bakka. Kuma 15,000 nama birrii 15 dhabee rakkatu. Simmiin deessa jirrattanii qarshii 15,000dha. Namoonni kee kanaaf Ansi dambaa? Taa'e. Bareeda. Gamoota keessatti maal jira?
isa kamiif fiigde? Maal adda simmindeessa ashima kuma 15 hidhaa tokko nala hidhaa tokko gaa rakkoon qabu hidhaan kiisii kottu ani koo kanumayyuu hidhaa dhabdaniire dooktar maal rakkoo maalii qaba hidhaan jira fidee dhufeera kana miti gadi taay maan reedhaan dooktar hidhaachuun kana ati harkaan deemi malee isaan hin deemin harkaan deemi harkaan rakkoon qabu nan deemaan ikko harkaan hin danda'a dooktar irra gadi bari taa'e maallatti fidee ma harkaan deemettamine dooktar kana jechuun qarshii kuma 10 naalaattee miidheeffamta maaliifi kana qarshii kun ammoo kuma 10 jette namni carraa kana nam tokko hin arganne maal taateeti biiroo keessaa hin baatu waan namni siin jiru dhaggeeffattu gadi jettee birri kaffaltee gadi naa murtee hojii galuu hin barbaaddu naa murtee xiqqoo baajata isaafimatti ulfaata malee danda'ama taanaan otoon galee gaarii ture isin otoon naafisee ani ikkoo sin qacarra kuma 15 yeroo ittan akkanumatti hin seenu kutu seentaa fiigdee gola baakee moo gola argeseete sama leen danda'amu reem akkamti danda'ama reem ashii naalaattaa kanaafan isa baase kiitiidhaaf sittaa sufeessan ashii kuma 10 naalaata achi booda simmindeessaa mataa hedduutu hojjette qaamesti obboleessa koo tokkoon bilbilee gaafadhu hello gash naguma amma dhimma tokko sirakkisuufan si bilbile gaashi hojiin barbaadaman jira amma hojii ta'e tokko argadheetaniin birrii barbaadeen ture birrii muraasa akkanaa galte maali naaf gatii shayii maal naa godha gaashi gatii shayii gatii taaskii maatan godhanii bakka hojii galuuf hin jechaa jira hojii isaa ammoo ijoollee baay'eetti fayyadamaa anamma bakka birrii kuma 10 barbaada kuma 10 sangaas gurgurii lafas gurguraa naa ergaan inni barbaadeera bakka maal sinin gaddisiisuu waggaa meeqa gaafa rakkatti bakka saama ishee dorrobaayyuu yoo ta'e gurguraa naa ergaan birrii barbaadeera bakka birrii kuma 10 na barbaachisa bakka iyyaa baddaa yoo gabaan kanaa ta'eyyuu nama ollaatti gurguraa ka amman barbaadeen amma bakka amma akkanaa galchitan hin barbaade na dhagahi kaa maali gaashe maaliif waliin hubannu sagalee gadi dhiifama doktara kuma 10 bakka amma rakkoon qabu naasofna maanni sagaleen kee mana hidhaa keessa jirtamu mana boolla keessa jirtamu akkatti kanatti haasoftu sagaleen kee maanni sikki haasaa jirta miti ummata bal'aa gatii qabnu nuni ummata keenyatti haasaa guddanne gatii makana ta'e kanaaf akka nama saa eegaa jiru taasiftaan dhiifama rakkoon qabu bakkaasa kana ammoo amma mariisiseera waan ta'eef deemnee amma nyaata nyaanna sa'aatiin laaqanaa ga'eera riyyaan kosalaa jira biirootti lafa kottu deemaan jira beektaa baalugaan dinqiin argamne har'a mucaan tokko immoo dhufee akkasumatti oofee naa fuudhee rabbi oofee manaa fide gadi muruu deemaa irra amma foon xibsii maaluu maqaan isaa isii hin godhanne maanni ish baay'ee natti toltani nama akkasii dha murteessa namni biyya keenyaafis barbaachisu nama akkasii kuma 10
kudha shan nyaachuu mootu bakka atis ulfaadhu baay'ee olmaa naa oolte galata olmaa. Rakkoo koo rakkoo. Namoota baay'ee gajaajila. Kanaatti baay'ee gajaajila. Namoota baay'ee gajaajila. Maal jechuudha? Kuma kudha shanin nyaadha bitee mu. Shibbicha poolisiin si godha warratti. Akkuma bakka nyaanni nuuf haala waan fedhe yoo ta'e. Baay'ee beelera maletta. Oolmaa keessatti ani kan tole overtime illee qabu fakkaatu hojii keessa. Overtime qabaa. Baay'ee gadi Kaasi garroonni miindaa muraasa qacarame jammar walfaanuma baranne jalqabaa kaasee safaan walfaanuma miindaan nyaatu muraasa. Amma Waaqayyo gaafa guyyaa fidu akkasuma kakkuun Mindifameera. miindeffameera. maal kun maal isaati illee bu'aa buusu baay'ee ture dabalee sangaa gurguranii waa baay'ee ture dabalee meeshaa kan gurguranii Amma nyaanna maal namni mana kanaa namaan ajajamuun mana maal dhufne Nyaata bareedaa sagalee. Haariif hojii bareedaa nuyi ibsi manaa jechuudha. Kanuma bichaadha. Kana rakkoon noolaniiru baay'ee. rabbi sinii wal uffata sinii badhaaba amma sinii dhaabata Dhugaa ani waan jecha dhabe mana. bikaalee sinii badhaaba. Isuma sin jettana sinii fide. yaa jiraadha. Ayyaanni bara. Nyaata dhiiftee kottu. Hello. Dari sama tabe. Deebu. Sirriidha dorgomeen ture waajjira keessan dorgomeen ture sirriidha. Yes! Darbiteetta rakkoo galatoomaa amman foormii qacarrii amman dhufee guuta ishi amma dhufuu danda'a miti kaffaltiin qabu galatoomaa dhufa amman dhufa bakka amman dhufa bakka ishi dol birrii kuma kudhan sa'a durroba maaliifan gurgursiisa warra koo hello gash anoo birri sanan argadde dhiisaa ish Nyaata si eegaa turre baay'ee garaan koo nyaatatti jira. Turte. nyaadhu Maal taate deemu? Nyaadhu malee. nyaadhu rakkoon qaba Nyaaddu. si meeqa itti miindicha kuma kudha shan jettee nyaadhu rakkoo qabu dhiisa taa nyaatu miidhamteetta kanumaaf teessa waajjirichi maani Akka namni nyaata nyaatuuf nama kakkaatu. Waan akkasitti yaada isaa. dhiisime maal nyaatta iyyuu
Tolanan qatartu? Nan qatartu tol. Nyaadhu dhugaa. Sancha beekni dhiifama. Nyaadhu rakkoo. Gaarii ture dhugaa. Mindaa bareedaa nyaattu. Nyaadhu. Amma tolanan qatartu yaadinaa. Akka jettaa maamii. Maa tolana qatartu rakkoo maal qaba? Si fitti rakkoo qabu. Nyaadhu. Nyaadhu rakkoo qabu. Gammachuu dhiisi. Maal jettaa? Anuma isitti si dabalata. Ibbajan nyaadha wal. Nyaadhu rakkoo. Ayesi. Kuma kudhan barbaadde harkaan na deemsiste. Si tolanan qatartu. Namni hundesituu naan tolu. Namoota baay'ee fitan himanii. Nama kakeetti namni sabaaf hojjetu, namni uummataaf hojjetu. Itti gaafatamaa humna namaa. Taa'umsa sanarra teessee dooktara jedhamtu. Garuu maal hojjechaa jirtan? Maalatti fidee dhufteeti maalni? Waan si madaalu sitti moo siin? Kay biraa. Si wanti si madaalu itti gaafatamaa humna namaa kun ta'an kanatu si madaalu. Waan sirraa bareedattee. Maal hojjechaa? Kana si madaala sinisi? Kana mura kafala. Naa kafala kana maani naa kafala ko maani. Kanuma kafala. Garuu ati garaa kee jiraate uummata kee jiraate. Qarshii kana kafala maani. Namuu uummataaf jiraata malee sitti immoo garaadhaaf hin jiraatu. Garaadhaaf ammoo Kana kafala akka maanu kana. Dokteera nyaatatti jedhanii. Iddoo qaatumti miin deeffame.